Aabaa kallacha qabsoo wabii jireenyaa falmataa seenaa deebisaa aadaa keenya dagaagsaa afaanii moggaasaa hayyuu eegaa dinagdee keenya lubbuu siif wareegna suma abdiin keenya. Aabaa finciloota Oromoo sirnaan qindeessite siyaasaa fidhannoo waliin kurfeessite falammii daangaa Oromoo seenaaf haaromsite alaabaa Oromoo ol kaastee fal'iste hunda agarsiifte siif beekaa alagaa hamilee masaanuu baay'ee busheessite deggeraa kee hundaa lolaaf si'eessite daandii bilisummaa lammiif mijeessite kallachummaa Oromoo hojiin dhugeessite. Hunda duraa bakka guyyaa hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo ABO waggaa 49ffaa isin ga'e jenna. Waggoota 49 darban kana keessa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo guca bilisummaa godhee qabsoo bu'uureessee galee bara 1973 haga 2022tti maal keessa ba'e kan jedhu ijoo fi gaggabaaboo ta'an akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Uummanni Oromoo akka sabaatti Oromiyaan immoo akka biyyaatti mootota gita bittoota kaabaa jalatti erga humnaan cabdee kaasee uummanni Oromoo guyyaa tokkollee hayyee jedhee garbummaa kan itti fudhate hin qabu. Waggoota dheeraadhaa fi akka gurmootti akka namtokkeef akka gareetti akka sabaattis gabrummaa humnaan irratti fe'amee ofirraa fonqolchuudhaa fi kallattiitiin qabsoo hadhaa geggeessaa tureera. Sochii uummata Oromoo kaabaa Oromiyaa ilmaan raayyaarraa kaasee hanga sochii qotee bultoota Baalee akkasumas immoo giddugaleessa Oromiyaa lixa Oromiyaa fi baha Oromiyaa keessatti harcaatuu sirna garboonfataa ofirraa hambisuudhaaf sochiiwwan godhaman kallattiif alkallattiin murnaa fi nam dhuunfaatiin geggeeffamaa turaniiru. Haa ta'u malee Oromoon ergaa waanjoo gabrummaa jalatti cabeeti reessaa bakka tokkotti tokkoomsee akeeka siyaasaa ifa ta'e godhatee deemuu dhabuun immoo cabuu Oromoodhaaf isa bu'uuraa ture. Egaa haga bara 1970moota jalqabaa keessatti sochii garagaraa faca'aa ta'een sirni gabrummaa cabsuu lolli geggeeffamaa tureera. Qabsoon geggeeffamaa tureef aarsaan kaffalame kan tuffatamu miti. Bara 1970moota jalqabaarra immoo sochiin barattoota sirna fiidaala Haayile Sillaasee irratti geggeessuu eegalan biyyoota addunyaa keessattis kufaatii impeeriyaalistiin dhalataa dhufummoo sochii barattoota Itoophiyaa keessatti qooda kan fudhataa turan ilmaan Oromoo akka sabaa fi Oromiyaa akka biyyaatti cabdee deeffachuudhaaf akeekni siyaasaa akka isaan barbaachisu yaaddatan. Immoo kanatti impaayiritti keessatti paartiileen garaagaraa kufaatiin mootichaa waan dhiyaatee fi qaqagalaa mul'ataas waan ta'eef bifa ittiin biyyattiin sabdaneessummaatiin mirgi sabootaa kabajamu irratti akeeka siyaasaa godhanii qabsoo geggeessuu fi bakka bakkatti falafalachuu eegalan. Keessaayyuu barattoonni biyya Eertiraa irraa dhufanii fi kanneen immoo Tigraay akka biyyaatti jiraachuu qabdu jedhanii kaasan fakkeenya ta'uu danda'u. Isa kana keessaa sochii walaagala biyyattii keessatti impeeriyaala Haayile Sillaasee irratti geggeeffamaa ture keessaa qooda leencichaa kan qaban barattoonni Oromoo Itoophiyaa keessatti dantaan Oromoo eegamuu danda'a jechuutiin bakka garaagaraa paartiilee gurguddoo biyyattii keessatti jijjiiramaa fiduu danda'u jedhan keessatti qooda fudhatan. Haa ta'u malee
Itoophiyaa suphuu fi impaayera Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo kabachiisuun mul'ata hin jirre ta'ee itti mul'ate. Yeroo kana hayyoonnii fi beektonni Oromoo, barattoota Oromoo, dargaggoota qabsoon saba isaanii itti dhagahamee hiree saba isaaniif qabsaa'uuf hamilseeffamanii ka'an wal maddiitti mootummicha keessaa kan jiran ilmaan Oromoo dabalatee bu'uurri tokko akeeka siyaasaa ifa ta'e kan qabu saba Oromoof Oromiyaa fi kan qabsaa'u dhaabbanni tokko akka isaan barbaachisu kalaqatan. Yeroo kana keessatti sochiiwwan gurguddoo karaa Maccaaf Tuulamaa, sochii qotee bultoonni Oromoo bakka bakkaattiif barattoonni Oromoo geggeessaa turan dhalachuun adda bilisummaa Oromoof shoora olaanaa qaba. Yommuu kanatti Oromoon akka sabaatti, Oromiyaan immoo akka biyyaatti qabsoo bilisummaa sabaa geggeessuuf akeeka siyaasaa, sagantaa siyaasaa ifa kan qabu jaarmaa mataa ishee hubachuu akka ishee beeksisu barbaachisu waan hubataniif bara 1973tti haala dhoksaa ta'een sagantaan siyaasaa, akeekni siyaasaa Oromoof Oromiyaaf dhaabbatee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ijaarame. Bara 1973 hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoon dura sochiin Oromoota biyya keessaa kan barattootaa, daldaltoota, hojjettoota mootummaa keessa jiran waliin geggeeffamaa ture wal maddiitti biyyoota ollaa keessaa keessumaa biyya Yemeniif Somaaliyaa keessatti qabsoo hidhannoo raawwachiisuun mirga Oromoo kabachiisuu nu feesisaa kan jedhan jaallan sabboonummaan guutaman ilmaan Oromoo biyya Yemen keessa jiraatan kanneen magaalaa Finfinnee keessa ta'anii sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'uun abaa'oo hutubaa wajjin hariiroo cimaatu ture. Waldhageettiin caasaan if dhoksaan ijaarame kun mootummicha keessattis kanneen mootummicha falmanii fi harcaatuun sirnaa gita bittaa humni dargii gara aangootti dhufe dabalatee Oromiyaa fi Oromoo cabsuu irratti daran cimaa deeman. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti erga hundeeffamee booda akeeka siyaasaa kana qabatee akkamitti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomuu danda'a jechuun humni kun caasaa dhoksaatiin bakka garaagaraatti bobba'ame. Yommuu kanatti Oromummaa isaa hubachiisuu, akeeka siyaasaa isaa qaqqabsiisuun waan laayyoo hin turre. Aarsaan hedduus itti kaffalame. Haa ta'u malee gochaan uummata Oromoo irratti godhamaa jiru daran hammaataa waan ta'eef kallattii hundaan ilmaan Oromoo xiiqiidhaan jaarmaa isaanii cimsuu eegalan. Haaluma kanaan bara 1973 kan hundeeffame addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa ifa lafa kaawwateen qabsoo dippiloomaasii siyaasaa fi jaarmiyaa ijaaruu hojii dippiloomaasii dabalatee qabsoon hidhannoo Oromiyaa humnaan cabde humnaan deebisuu qabdi kan jedhu akeeka siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waan tureef jaal Elemoo Qilxuutiin carcar xirroottiin salgniin tokko qabsoo bilisummaa Oromoo humna waraanaan Oromiyaa cabde deebisuuf waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo rasaasni jalqabaa a jettee jalqabde. Baroota 1973 hanga 1976tti akeeka siyaasaa abaa'oo hubachiisuun hojiileen gurguddoon qabsoo hidhannoo ba'a Oromiyaatti hutubames cimsanii aniyaaf haalaan jabeessuu irratti hojiileen gurguddoo hojjetaman. Bara 1976 baatii waxabajjii keessaa korri jalqabaa addi bilisummaa Oromoo abaa'oon waame magaalaa guddittii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti heeraa fi seera dhaabichaa sagantaa fi akeeka siyaasaa dhaabichaa fooyyessuudhaan irratti mari'atee addi bilisummaa Oromoo ifatti qondaaltota dhaabicha geggeessaa turan gara aangomsuutiin sirnaan caasaasaa ijaarratee hoggana isaa filachuun bara 1976 kora jalqabaa geggeeffate.
kora jalqabaa ABO'n bara 1976 magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti geggeeffate irraas kanneen qabsoo hidhannoo qooda fudhataa jiran baha Oromiyaa irraa dabalatee biyyoota ollaa akkasumas immoo biyyattii keessatti caasaa mootummaa bakkawwan garaagaraa keessatti kan qooda fudhataa jiran irraa qooda fudhataniiru. Yaanni utubaa fi bu'uurri guddaan kaa'ames qabsoon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon qabsoon hidhannoo cimee hojiin jaarmiyaa geggeessu hubannoo uumuu hojiin dippiloomaasii fi warraaqsa uummataa geggeessuu keessatti qooda kan fudhatan qaamoleen hundumtuu murtii jajjaboo dabarfachuutiin korri kun kan goolabame. Kora kanaa boodas qabsoo hidhannoo utubanii cimsuu irratti keessuma baha Oromiyaa qofaatu akka seenaatti dubbatama. Haa ta'u malee akka seenaan dubbatutti giddugaleessaa Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo ijaaruuf tattaaffii Jeneraal Taaddasaa Birruufaa godhan seenaan ni dubbata. Bu'uuruma kanaan qabsoon bilisummaa Oromoo bara 1973 adda bilisummaa Oromoon utubame haga baroota 1976tti geggeeffamaa tures haala bu'ii bayii hedduutu isa qunnamaa ture. Haa ta'u malee kan hundaa irra aanuutiin qabsoon bilisummaa Oromoo addunyaan hubatee uummanni Oromoos Itoophiyaa moofaa suphuurraa Oromoo fi Oromiyaa dantaasaa eegsisuu fi qabsoosaa wal jala hiriiree itti fufuu eegale. Haalli diinaa keessumaa dargiin aangootti ol ba'ee dhaabbata garaagaraa keessa humna suuqqatanii qabsoo bilisummaa Oromoo kan deeggaraa turan barattoonni Oromoos lubbuun dhabaman Itoophiyaa ijaarree dantaa Oromoo wagna warri jedhanis immoo lubbuun dhabamanii qabsoon hadhaa hedduu qabaachuutti ceete. Addi bilisummaa Oromoo soo kana keessa jiru karaa bahaatiin humni garaagaraa humna dargiin dabalatee qabsoo kana gufachiisuuf sochiiwwan garaagaraa godhamaa turus seenaan ni dubbata. Bara 1980 jalqabaa keessas gara Oromiyaa lixaatti bobba'uutiin ilmaan Oromoo naannoo sanatti salgiirraa eegalee haga humna guddaatti humna qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessu waraana bilisummaa Oromoo utubuu eegalan. Yeroo kana gidduutti keessaayyuu bara 1980 Shinnigaatti humnoonni shiftaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dabalatee bakka tokkotti namootni 11 lubbuun isaanii darban. Kun aarsaawwan keessumaa bara 1977 haga 1980tti humnoota alaarraan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti aggaammate keessoon lola dargii wajjin godhamuun addi bilisummaa Oromoo aarsaa hedduu kaffalee. Haa ta'u malee akeekaaf kaayyoof kan ba'an ilmaan Oromoo jajjaboon kaayyoo adda bilisummaa Oromoo guca godhanii ibsan. Addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa wareegamus addi bilisummaa Oromoo kaayyoodha malee nama waan hin taaneef irra aanuun hoogganni yeroo wareegamu hoogganni kan biraa bakka bu'uun qabsoon haalaan jabaatee itti fufe. Inumaayyuu xiiqa'anii humnoota hedduu barbadeessuun qabsoon bilisummaa Oromoo daraniif ta'e. Keessaayyuu akkuma baha Oromiyaatti Shinnigaatti wareegaman gara lixa Oromiyaatti qabsoo hidhannoo kan eegalsiisan jaallan hedduun bara 1981 hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Jaal Daawud Ibsaa dabalatee kanneen kan biroo summii nyaachuun isaanii haala hammaataa ABO'n keessa ba'e keessaa fakkeenya tokkodha. Bu'uma kanaan haga bara 1981tti qabsoon gama gita lamaanuu geggeeffamaa jiru bahaa fi lixaa Oromiyaan qabsoo hidhannoon geggeeffamaa jiruu fi biyyoota alaa keessatti barattoota ijaaruun humnootaa fi beektota Oromoo biyya alaa keessa jiran immoo qabsoo bilisummaa Oromoo hubachiisuu fi sochiileewwan gurguddaa godhamaa turan hin tuffatamanii. Adeemsa kana keessatti bara 1977 walgahii guddaan tokko magaalaa Finfinnee keessatti humnoota caasaa kora 1976 filatamaniin murtiin gurguddoo darbu tokko geggeeffame. Dargiin cimaa dhufuusaa ji'oon poolitikaa gaanfa Afrikaa hadhaa ta'uu dhufuunsaatiin hoogganni
qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu wagganni abaawokamuu gara dirreetti deemuun qabsoo hidhannoo akka jabeessu cimsanii jala muruun murtii dabarfatan keessaayyuu seenaan akka dubbatuu fi jaallan irraa qooda fudhatan akka himanitti Oromiyaa bahaa keessaati jajjabeen yookiin komaandoo jedhamanii kan waamaman namoonni 45 humna caasaa diinaa keessatti ijaarrachuu kana maleeffate tikni cimaa adda bilisummaa Oromoo waraana dargii keessatti humnoota ijaaruutiin achiin uffata mootummichaa uffisiisuun Awaash Arbaarraa hanga Jalduu Cillimootti bobbaasee ture. Qabsoo karaa waraana bilisummaa Oromoon geggeeffamu sadarkaa har'aa kan ga'e laayyootti miti bu'ii bayii hundaa kan keessaa qabu ture. Kana kan kaasnu akka fakkeenyaatti yeroo sanatti addi bilisummaa Oromoo kallattii hundaan qabsoo geggeessaa jiraachuusaa fakkeenya ta'uu kan danda'u ta'uusaati. Maaliif humnoonni baay'een waraana bilisummaa Oromoo waaree argamu kana laayyootti kanas ga'ee godhanii waan lakkaa'anidha. Haa ta'u malee aarsaan hedduu kaffalamee bu'ii bayiin hedduu irratti raawwatee jira. Osoo kanaan jiranii haalli hadhaa'aan ji'oon poolitikaan biyyattiin gaanfa Afrikaa qabdu daran hammaataa dhufe. Isa kanammoo irra aanuudhaaf addi bilisummaa Oromoo adeemsawwan akeeka siyaasaa isaa haala wajjin wal simsiisee deemuu qabu raawwachuu waan feesiseef bakka bakkatti jilli qabsaa'otaa geggeeffamee korra akka geggeeffamu yaadame. Jilli qabsaa'otaa 1988 lixa Oromiyaa keessatti geggeeffame. Jilli qabsaa'otaa bara 1988 lixa Oromiyaa keessatti geggeeffame bakka bu'oota isaa filachuutiin Oromiyaa bahaatti bara 1989 kora lammaffaa Gobelleetti geggeeffamu irraa akka qooda fudhatan garasitti dhaammate. Imaaluu qabsaa'otaa kanaan wal qabate seenaan baay'ee kan dubbatuuf adda bilisummaa Oromoo keessatti kan yaadatamu jaallan hedduun wareegamanii. Haa ta'u malee haala hammaataa Oromiyaa bahaa keessatti keessaayyuu humnoota Somaalee Said Baarree fi humnoota Habashootaa akkasumas immoo humna dargii cimaan lola geggeeffamu irra aanuutiin addi bilisummaa Oromoo xaxaa hundaa keessa ba'ee bara 1989 kora lammaffaa Gobelleetti geggeeffate. Kora kanarrattis haalawwan ji'oopoolitikaa gaanfa Afrikaa haalli adda bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu murtiilee gurguddoo dabarfate. Hoogganas haaraa of keessaa filatee kan cimsuutiin dirreen qabsoo bilisummaa Oromoo gucaa akka ibsitu taasise. Bara 1989 kora lammaffaarraa kaasee Oromiyaa lixaaf Oromiyaa bahaatti humnoota dargii barbadeessuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argamsiisuun konyaalee hedduu to'annaasaa jala godhate. Gama dippiloomaasiitiinis addunyaan Oromoof Oromiyaa hubatte. Humnoonni biyya alaa keessa jiran humnoonni garaagaraa kanneen qabsoo bilisummaa sabootaa deeggaran adda bilisummaa Oromoo deeggaruu irra darbanii qabsoon bilisummaa Oromoo akka addunyaatti hubatamu taasifaman. Hojiin dippiloomaasii hojiin eenyummaa Oromoo barsiisuu keessaayyuu addi bilisummaa Oromoo qubee afaan Oromoon barnoota akka geggeeffamu konyaalee dhuunfate keessatti geggeessaa deemu akeeka siyaasaa isaa fi barreeffamoota garaagaraa barruuleen garaagaraa bu'uureffamuu isaa bara 1973 irraa kaasee bifa garaagaraan uummata keessa facaasuun uummanni hubannoo akka godhatu gochuu keessatti hojiin gama kanaan hojjetame baay'ee guddaa ture. Humnoonni gara biraa sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo kan dubbatu yommuu hin jirretti sagalee bilisummaa Oromoo tokkitti qabu hundeeffate kan 1988 sagalee bilisummaa Oromoof barruuleewwan garaagaraa har'ata dhaabichaa ta'an qofaa malee qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruuf kanneen humnoonni diinaa humnoonni kan biroo michuuwwan qabsoo keenyaa qaban adda bilisummaa Oromoo hin qabu ture. Haala hammaataa kanaan keessa ba'uun ummata isaa hubachiisuuf waan danda'u hundumaan tattaafataa tureera. Bara 1988 haga 1991 jalqabaatti humna qabuun
konyaalee hedduu dhuunfatee waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan gara biraatti akka babal'atu sochiiwwan godhaa jiru keessatti humni dargii waan kufuu jala ga'eef mootummoonni biyyoota alaa dantaa biyyattii irraa qaban ummata Oromoo guddicha qoodarraa fudhachuu qaba jechuutiin haalawwan rakkisoof hammaataa ta'aniin addi bilisummaa Oromoo bara 1991 chaartera mallatteessuun gara Oromiyaatti deeme mootummaa biyyattii bulchuu jaaruu keessatti akka qooda fudhatu taasifame. haa ta'u malee haalli baay'ee yeroo muraasa kanatti ibsuu hin dandeenyetti bara 1991 adda bilisummaa Oromoo ABO mudate. Adda bilisummaa Oromoo ummata Oromoo akka sabaa fi Oromiyaa cabdee jirtu hubannoo uumuumoo waraana bilisummaa Oromiyaa bortaan cabde deeffachuuf qabsoorra jiru cimsuumoo haalawwan hadhaawaa hammaataa uummanni keenya keessa ba'e sana uummata hutubuumoo haalli chaarterichitti geggeeffamu kanneen kan biraa wajjin raawwachiisuumoo dhiibbaa mootummoota biyya alaa jiran irra aanuumoo kamtu kam kan jedhu tulluutu itti dura dhaabbate. haa ta'u malee akeekni kaayyoo adda bilisummaa Oromiyaa tiksuu waan ta'eef uummata isaa wajjin wal argee adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko chaartera ture keessatti wantoota gurguddoo akka hinjifannootti waggootaaf jaarraaf hin jijjiiramne daangaa Oromiyaa hutube. kun injifannoo adda bilisummaa Oromoo waggoota godhe keessatti Oromoon bara jireenya isaatti goonfatedha. Daangaan Oromiyaa sararamtee biyyattiin biyya sabdaneessa ta'uu fi afaan isaatiin uummanni kun akka baratuuf akka dubbatu kan godhamuun isaa injifannoowwan cululuqaa fi gurguddoo chaarterarraa argame jennee abdanna. Bara 1991 chaartera keessaa haalawwan hadhaa yeroo gabaabaatti himuu hin dandeenyeen dhiibamee adda bilisummaa Oromoo chaartera keessaa akka ba'u taasifame. yommuu chaartera keessaa dhiibamee ba'u hoogganni biyya alaa dhufe gara biyya alaatti hoogganni dirree ture gara dirreetti deebi'uutiin humni dhaabichi qabu facaa fakkaatus malee bakkawwan garaagaraatti aarsaa uummanni Oromoo kaffaleen humnoota diinaa Oromiyaa cabsuuf dhufan irratti injifannoon argamsiifame kan tuffatamu miti. Biyya addunyaan itti galagaltee qabsoo bilisummaa Oromoo jaamsuuf sochiin karaa garaa godhamuudhaan adda bilisummaa Oromoo baroota 1991 haga 1994tti haala hammaataa keessa biyya keessa qabsoo geggeessaa ture. Hoogganni ammi tokko 1994 hanga 1997tti biyyoota ollaarratti taa'uudhaan haalli ji'oopolitikaa gaanfa Afrikaa kennataa ta'uu baatus keessaayyuu gara biyya Keeniyaatti waajjira banachuutiin qabsoon kun akka itti fufuu tattaaffii taasisan. Haa ta'u malee humnaan hoogganni baay'ees qabamee gara biyyaatti akka darbatamu taasise. Waraanni bilisummaa Oromoon chaartera keessaa lola hadhaa geggeessaa ture bakkawwan garaa garaatti faca'ee ture bakka tokkotti ol deebi'uutiin humna horatee zooniilee keessa socho'aa ture hundumaarraan qabsoo isaa eegale. Hoogganni adda bilisummaa Oromoos akka 1997tti dirree ta'uutiin qabsoo kana geggeessaa turan. Humni TPLF'n hoogganamu PRDF moraan diinaa Oromoo hunduu cimina isaa horachuutiin duula mixii adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhu lola Eertiraa wajjin qaban kan 1998 dura waggaa tokko adda bilisummaa Oromoo asitti dhiisanii lola Eertiraa banuun rakkoo guddaa keessa kufaate akka isaan geessisuu warri taa'ee xiinxale humnoonni EPRDF duula mixii jechuun duula banan. Keessumaa kibba bahaa Oromiyaa dabalatee kibba Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi bahaa Oromiyaa bakkaawwan waraanni bilisummaa Oromoo injifannooleewwan gurguddaa geessisaa turetti duula mixii jechuun humna qabu hundumaan itti duule. Kanarra dandamachuun waraanni bilisummaa Oromoo imala isaa 1997 hanga 1998tti zooniilee jiru keessaa gara daangaaleetti ba'uun qabsoo hadhaawaa kanarra irra aane. Addi bilisummaa Oromoo haala maataa kanarra aanuuf koraa tattamaa waammatee bara 1998 Somaaliyaatti koraa tattamaa geggeeffate. Humni waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru
hoogganni biyya alaa jiruu fi hoogganni biyya keessa jiru akkasumas immoo biyyoota alaa keessatti jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin kan ijaaraman karaa bakka bu'oota isaanii jiila qabsaa'otaa bakka garaagaraatti geggeeffamee cuunfuutiin korri atattamaa bara 1998tti geggeeffame. Yommuu kanatti seenaa keessatti baay'ee kan hin dubbatamne dirree kibbaattis jiilli qabsaa'otaa bara 1999 koraa atattamaa 1998 kan Somaaliyaatti geggeeffamee booda geggeeffamee ture. Haalli dirree kibbaa jiru saaqamuu dirree kibbaa fi cimina argachuu zoonii kanarraa kan ka'e xiyyeeffannoon diinaa waan irra jiruuf gara Somaaliyaatti imalanii 1998 koraa atattamaarraa fudhachuu waan hin dandeenyeef ofii isaanii akka jiila qabsaa'otaa geggeeffataniif hoggana filatan taasifamuu seenaan ni dubbata. Haala kanaan booddee haalli ABO'n keessa jiru guddoo rakkisaa waan ta'eef keessumaa biyyoota Keeniyaa keessa akka turuu hin dandeenye mootummaan dhiibbaa irratti waan godheef Somaaliyaa keessa turuufis mootummoonni garaagaraa dhiibbaa waan irraan geessisaniif addi bilisummaa Oromoo akka achi gadhiisu dirqisiifame. Haalli ji'oopolitikaa haalli duulli biyya keessaa geggeeffamu hoogganni akka dirree turu yookiin immoo waajjira olaanaa biyyoota kan biraatti qabaachuun humna isaaf hin taasisu. Biyyoonni gama Sudaan, Keeniyaa fi bakkawwan garaagaraarraa haala kennaa turan dhiphisuun isaanii daranuu hadhaawaa taasise. Filannoo dhabuutiin addi bilisummaa Oromoo dirqamee gara biyya Eertiraa deemuun waajjira isaa olaanaa Eertiraa keessatti bara 1999 banate. Haa ta'u malee haalli ji'oopolitikaa biyyattiif gaamsa Afrikaas rakkisaa waan tureef lola hadhaawaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa turee fi jaarmaan adda bilisummaa Oromoo keessa ba'ee guddoo cimaa ture. Haa ta'u malee haalli biyyattii keessatti deemaa jiru guddoo rakkisaa ta'uu isaatiin adda bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan qabsoo hidhannoo geggeessaa jiruun humnoota diinaa irrattis tarkaanfii hedduu waan fudhatuuf bakkirraa bobba'amuu fi biyyoonni deeggarsa kennan akka irraa dhaabbatan humna qabaniin dhiibbaa baay'ee taasisaa turan. Addi bilisummaa Oromoo hundeeffamuu isaarraa kaasee diinonni hojiilee gurguddaa hojjechuun miseensota isaa hoggana isaa fi uummata Oromoo gidduutti rakkoo uumuuf carraaqqiiwwan garaagaraa godhamaa turan qabsoon irra aanaa bu'uuruma tureen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti garaagarummaa bara 2001 uumameenis rakkoon hedduu dhalachuu danda'eera. Kan raawwatameef kan ta'es seenaaf haa ta'u jecha garuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti rakkoon dhalate kun hawaasa Oromoo fi tarkaanfachuu qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis rakkoo fi dhiibbaa guddaa dhaleessuu danda'e. Bara 2004 korri sadaffaa biyya Eertiraa keessatti adda bilisummaa Oromoon geggeeffamutti rakkoowwan keessoo kanarra aanuuf addi bilisummaa Oromoo tattaaffii guddaa taasisaa turuu isaatii fi akkasumas immoo qabsoon kallattii hundumaan jiru daran akka finiinaa turedha kan dubbatamu. Bara 2004 addi bilisummaa Oromoo kora mijuu guute kora sadaffaa isaa geggeeffachuun hoogganaa filatee qabsoon bilisummaa Oromoo harma irra geerraa garamitti akka deemuu qabu haala siyaasaa biyyattii giddu galeeffachuun hojiiwwan gurguddoo hojjetamuu qaban tarreessuun sagantaa siyaasaa akeeka siyaasaa dhaabichaa fooyyessuun geggeeffamee nagaan xumurame ture. Kora kanaa booda caasaaleen dhaabichaa haalli siyaasaa biyyattii keessa jiruu fi haalli qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu gara gulantaa biraatti tarkaanfachuu qabaatu waan hundeen walii galameef bara 2005 fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9 labsame. Bara kana mootummaan biyyattii filannoo geggeessuuf kan deemu ta'uu isaarra darbe. Akkasumas immoo haalli biyyattii keessa jiru warraaqsa uummataa fi caasaalee dhoksaa addi bilisummaa Oromoo ijaaree fi qabsoo bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo dirreewwan garaagaraa irraa geggeessuun mootummichi waan raafameef isa kanatti xumura gochuudhaaf warraaqsi barattoota barnoota olaanaan geggeeffamaa ture uummata akka dabalatuu fi diddaan gabrummaa kun
labsame. Fincila diddaa gabrummaatiin bara 2005 haga bara 2011tti fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti mootummicha raasee biyyoota alaa fi biyyoota ollaa keessatti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo akka dhugaa argatu guca guddaa ibse. Addi bilisummaa Oromoo bu'aa fincilli diddaa gabrummaa fidee taa'ee xiinxaluutiin fincilli diddaa gabrummaa kun xumura argachuu qaba jechuutiin qeerroo bilisummaa Oromoo bara 2011 hundeessee utube. Sansakkaa fi seeraaf heera ijaaree caasaasaa dhokataa biyya keessaa qabuun qeerroo bilisummaa Oromoo lafa jalaan ijaaramaa ture ifatti bara 2011 labse. Bara 2011 qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffame haga bara 2018tti qabsoo hadhaa dargaggoonni Oromoo warraaqsa uummataa dabalatuutiin taankii dura dhaabbatanii mootummaa wayyaanee kuffisan kan hundeesseef kan dhalchee adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Bara 2011 fincila xumura gabrummaa fincila diddaa gabrummaa irraa garanatti ceemmoo xumura taasisuudhaaf sochiin barattootaa deeggarsa uummataan waan goolabamuu qabuuf bara 2014 warraaqsa uummataa bal'aa qaama fincila xumura gabrummaa labseen bara 2018tti sochii Oromiyaa keessa ta'u abbummaadhaan geggeessuun bara 2018 humni abbaa hirree mootummaa wayyaanee akka xaxatee biyya isaatti galu taasisuu keessatti gahee leencaa kan taphate adda bilisummaa Oromoof caasaa isaati. Haa ta'u malee mootummaan gaddeebi'ee jijjiiraman fedhaan biyyattii keessatti dirree siyaasaa bal'isna jechuun waamichi qaamolee garaagaraa fi taasifamu keessatti adda bilisummaa Oromoo mootummaa jijjiirama dhaleessee jedhamee mootummaa abbaa hirree keessaa dhalate kana rakkoo 1991 irraan ga'ee fi amala mootummichaaf caasicha keessa jiru dheenyaan waan beekuuf irraa qooda fudhachuuf of qusate. Haa ta'u malee biyya addi bilisummaa Oromoo keessa qubatee jiru Eertiraa dabalatee bakkawwan garaagaraatti miseensota isaa qondaaltotaa fi adda bilisummaa Oromoo irratti duulli bal'aan erga banamee booda ABO'n dirqamee bara 2018 waamicha mootummichi godhee fudhachuutiin hoogganni isaa gara Finfinnee deebi'e. Yommuu kana namoonni baay'ee adda bilisummaa Oromoo biyya galee jedhu caasaan adda bilisummaa Oromoo biyya keessa ture hojii qabsoo garaagaraa gaggeessaa kan turan qondaaltonni olaanaa biyyattii keessa ni jiru. Garuu waajjirri olaanaa adda bilisummaa Oromoo biyya ollaa jiru hoogganni isaa gara Finfinneetti deebi'e. Yommuu kanattis uummanni Oromoo seenaa biyyattii keessatti kan raawwate hin beekne miiliyoonotaan lakkaa'amu dhaaba isaa tokkichaa adda bilisummaa Oromoo simate. Haalli simannaa adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti taasifame mootummichaa fi diinota qabsoo bilisummaa Oromoo rifaasise. Haala kanaan adda bilisummaa Oromoo jijjiirama dhalatee jedhamuu fi dirree siyaasaa biyyattii keessatti haa bal'atu jedhamu hidhamtoota Oromoo hiikurraa kan hafe wanti tokko mul'atu kan jirre dabalee daddabalee yaaddoo qabu ibsuu jalqabe. Haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo irratti olola banuu qopheessuurra darbee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun eegalame. Keessattuu kan seenaaf taa'u agobora Oromoo jechuutiin ABO fi akeekasaa haguuganii diinatti galchuuf sochii godhamaa jiru irra aanuuf tattaaffii hoogganni adda bilisummaa Oromoof caasaan adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti taasisee seenaaf kan yaadatamudha. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waliigaltee mootummicha wajjin godhamee cabsuutiin waraana bilisummaa Oromoo qaama adda bilisummaa Oromoo ta'e bara 1973 irraa kaasee kan geggeeffamaa ture akka harka isaarraa ba'ee uummata Oromootti kennamuu fi ABO'n dirqii haalli isa uumeen waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoof abbootii gadaatti kennuun qabsoora karaa nagaa filachuu addi bilisummaa Oromoo ibse. Haa ta'u malee haalli kennataan biyyattii keessa jiru waan hin jirreef addi bilisummaa Oromoo dhimmoota kana hordofuurraa darbee of jireessuutti tattaafachuu seene. Haa ta'u sadarkaan marra addi bilisummaa Oromoo ABO'n jiru hooggantoota hidhamuu ajjeefamuu waajjirri isaa cufamuu
caasaaleen isaa duguugamanii akka biyyattii keessaa ba'an humnoonni diina qabsoo Oromootaan irratti hojjetanis qabsoon bilisummaa Oromoo haala hadhaa kana caalu keessa darbuu kan beeku jaarmaan adda bilisummaa Oromoo haala kana keessa ta'ee har'as guca qabsoo bilisummaa Oromoo ifatti qabatee akeeka kaayyoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf hadheeffatee jaarmaa qabsaa'aa jirudha. Hayyuu duree dhaabichaa Jaldaa'uu Ibsaa dabalatee yeroo ammaa kana gura keessa kan jiran qondaaltonni olaanaa mana hidhaa keessa jiraatanis qabsoo bilisummaa Oromoo akeeka ganamaa qabatee kan jiru addi bilisummaa Oromoo caasaa isaa ciminaan itti fufee haga qabsoon bilisummaa Oromoo dhugoomuutti hadheeffatee qabsoo geggeessaa jira. Egaa daqiiqaa gabaabaa kana keessatti haalli abaa'oon goota 49 kana keessa ba'ee kaa'uun namatti ulfaata. Haa ta'u malee ijoowwan gurguddaa kaasnirraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bu'ii bayii hedduu keessa ba'ee jaarmaa har'a ga'eedha. Ammas qabsoon bilisummaa Oromoo akeeka abaa'ootiin galma ga'a jedhee amanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa laalchisuutiin kan qophaa'ee dhiyaateedha. Caamsaa bara 2022 Oromoo ifatti qabatee akeeka kaayyoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf hadheeffatee jaarmaa qabsaa'aa jirudha. Hayyuu duree dhaabichaa Jaldaa'uu Ibsaa dabalatee yeroo ammaa kana gura keessa kan jiran qondaaltonni olaanaa mana hidhaa keessa jiraatanis qabsoo bilisummaa Oromoo akeeka ganamaa qabatee kan jiru addi bilisummaa Oromoo caasaa isaa ciminaan itti fufee haga qabsoon bilisummaa Oromoo dhugoomuutti hadheeffatee qabsoo geggeessaa jira. Egaa daqiiqaa gabaabaa kana keessatti haalli abaa'oon goota 49 kana keessa ba'ee kaa'uun namatti ulfaata. Haa ta'u malee ijoowwan gurguddaa kaasnirraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bu'ii bayii hedduu keessa ba'ee jaarmaa har'a ga'eedha. Ammas qabsoon bilisummaa Oromoo akeeka abaa'ootiin galma ga'a jedhee amanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa laalchisuutiin kan qophaa'ee dhiyaateedha. Caamsaa bara 2022